barnoota irratti xiyyeeffatee waa hundaa ol yoo barnoota irratti xiyyeeffanne of jijjiiruuf mootummaan qabatee deemaa jira waan ta'eef isa kana immoo galmaan ga'uudhaaf maatiin dirqama qaba, barsiisaan gama qaba, barataan ammoo gahee guddaatu isarraa eegamaa inni biraa asumaan ergaa gabaabaa isiniif dabarsuufaniin barbaadu barattootaafis barsiisaafis maatii barattootaatiifis jechuudha. Amma barumsa keenya yeroo itti cufnu keessa jirra. Eega cufne booda immoo ji'a lamaan kana keessatti ji'a gannaa boqonnaadha jechuudha. Ji'a boqonnaa kana keessatti barataan keenya iddoon taanetti dabarsuu kan qabne. Maatiin barataa hordofuun barsiisaan karaa qindaa'een qindeessee hojii tola ooltummaa irratti akka bobba'an, hojii tola ooltummaa irratti akka uummata kakaasan, hiyyeessa bira akka dhaabbatan, rakkataa bira akka dhaabbatan, mana hiyyeessaa akka ijaaran godhuun barbaachisaadha jechuudha. Barnoota jechuun bu'uura waa hundaa ta'uu beeknee sirriitti barnoota keenya irratti wal dorgomuu qabna. Barnoota keenyaan fiinxa bahuudhaaf, barnoota keenyaan Oromoo guddisuudhaaf, barnoota keenyaan jiruuf jireenya keenya fooyyessuudhaaf carraaquu danda'uu qabnaa hajuu kana sirriitti asirraa qabachuun ni barbaachisa jechuudha. Keessaafuu barattoota manneen bultii addaatti akka nuuf galan taasisuudhaaf carraaqqii godhaa jirra. Kana keessa ga'een maatiidha, barsiisaadha. Hadaraa tartakka barsiisaa keenyaaf tartakkamee hamilee naa kennaaf. Ofitti amantaa keessan guddistanii boru biyya tana karaa guutuu ta'een akka Abiyyi olitti biyya kana bulchuudhaaf as keessaa muummeen ministeeraa hedduun akka ba'u abdii guddaa qabna. Kanaaf akkasittis qo'achuu qabdan, akkasittis barnootaan mul'achuu qabdan, dorgomaa taatanii argamuu qabdan. Barnoonni hin xumuramu. Barnoonni akka addunyaatti namuutu irruma deemeeti jiruuf jireenya isaa ittiin milkeeffatee biraa gala malee hin xumuramu. Hundumaa osuma ati deemtu osuma barattuu ittiin hojjechaa ittiin milkaa'atuma galma geenya. Kanaaf barnoonni ka'umsarra jirra waan ta'eef ka'umsa amma eegaltan kana waan barsiisaan keessan karaarra isin kaa'e boru yuunivarsiitii seentanii yoo rabbiin jee waqtii olaanaadhaan eebbifamtanii biyya tanaaf abbaa akka taatan abdii guddaan isin dhaamaa ulfaadhaa galatoomaan isin. Hojiinsi barnoota barata barsiisa misooma sammuuti maqaan nu kaasa raayyaa barnootaati harka wal qabannee raayyaadhaan hojjannaa barnoota cimsinee raayyaadhaan hojjannaa barnoota cimsinee raayyaadhaan hojjannaa barnoota cimsinee raayyaadhaan hojjannaa barnoota cimsinee.
sammuun ilma namaa barnoota misoomaa lammii daroo cimaa barnoota uumamaa madda beekumsaatiin isaan jaaramaa barnoota dursinaa meeshaa jijjiiramaa barnoota dursinaa meeshaa jijjiiramaa dhaloota naamusaa gaariin ijaaramee dandeetti gonfatee kan akka ji'uubee biyya guddisuudhaaf socho'uu